ويدود ثمو الناس دي لك كوفس شان أكذا أفاني أفاني رموسات لكذا هريو تنشة إشيء لما أنا كيسا ميتوش أركك أبتة أولبات كون إنيو جدًا إني أنا كمكودا جلال سكا أنا كمكودا جلال سكاز إدرون سلمو لفتحاتي كي تسجين فد لما إشياء تسديس توري آمين متى توري كجدا منسني لا أما متى توري كجدا منسني لا همبات آمين همبات آمين أنبيكو سليمان سليتم لفتما سني جلتان إسنين دار إن فينس غروبا وندندين إركانكم إمباتا إيش اللي أنا باتو إيش باتو جنا كنابي أرنا نبو إيسا كبانو تبيت كبانو مالنا كبانو إسنين نرجسيسا مير كبات والله كسريني إمباتا لاني إمباتا دبلا جنا مالو إمباتا وقاوا كجنا توا كيوسيبا سانجي إمباتا يرجعو يروبا مسات أما يرون كل يروبا مساتي. إسي وان بريك يرون كل يروبا مساتي. مين بتعمل كذا كجرات وادي أما بوكوت يداني مين. ورا كدرامات يدين أكو مسلم أبان تمنى من قبل أما بوكوت يداني رامين. وأكايو إسيم باس هنجي جانا. إمبا. إبغى رسالة بنا إمبا. मेरे ने देना है बिल्कुल बुकलना में
سدتنا ملكوت ونكاسي هم شنيت هم شنيت نادبسي وكنا سدينا كوزو كاسي وتوتي بوليس كوي سار ما هذا كوتي هو يقول تاتي لا وتوز بوليس هذا بوليس كو سار ما هذا كوتي هو يقول تاتي وانجا توف قبل بودس نغرسيس قرارات يوم سيرغو سنو غدنتوي قرارات غامن سيرغو مالام سنو غدنتو اما مالنا كتيجه تبتو جالل شيء افسان بيدوجرو اسه ورا كسو بودس نغرسيس ورشي توف كنافس نمني انا انتفت توي utun atakastate wanto dambaro kan utun gole namni nam tufatu turi anse duro bu'ee gara mana haadha kootii ishee na guddifteetti sin geessa sila utoo kasete si duro bu'ee san sin geessa gara mana haadha koo ishee na guddifteetti sin geessa daadhii wayinii isa ba'eessaa siifan kenna daadhii wayinii isa ba'eessaa siifan kenna cuunfaa roomaanis sinoo baasa harkisaa inni bitaa mataa koo jala jira harkisaa inni bitaa mataa koo jala jira harkisaa inni mirgaa moo na hammata harkisaa inni mirgaa na hammata yaa intaloota Yerusaalem jaalalleen koo hamma hin ofiin ka'utti akka hin dammaqsine isin nan kaksiisaa jette hiriyoonni ishee amma hamma maatti jaalallee etu dubbata kanatti ansee jecha nama biraadhaa dhageenyu kuni eeroo takka jedhaa jaalallee isheetiif michuu isheetii fi kan isheen faarsitu kan isheen dubbattu amma nama dhageenyu akkas taate atutoo obboleessumaa koo taatee ta'ee mucaa isa gara haadha kootii keessaa ba'ee isa wajjin guddaa dheerma tokko ooneera yoo ta'e utuun karaa toroo akkan si jaalladhu fi waan keessa koo jiru jaalala koo si agarsiisu karaa qabeessi dubbadha amma garuu na yeellaa maaliif mucaa haadha kootii waan hin taane namni safuu jira safuutu akkas na godhe malee jaalalan sii qabu maraachaadha jechuun jaalalan sii qabu booda si agarsiisa jaalalan sii qabu maraachaadha akkan jaalalan sii qabu nargisiifne kan na godhe safuudhaaf aadaadha amma garuu usilaa akkasii godhe bakkee duwwaatu fudhadhee manatti galaa jaalalleen kootu jaalalleen keessatti eenyu isa jedhu itti deebinee ilaalu kuni jaalalleen isheen akkas qalbii dhabdeef kun eenyu anaaf arra isin immoo jaalalleen qalbii dhabnuuf akkas ta'u nurra jiraatu eenyu isa deebinee ilaalla amma gaama maatii kan jedhame isheetu jedhe hiriyoottan ishee ollaan ishee firoonni ishee warri ishee beekan immoo maal jedhu isa jedhu dhageera hiriyoonni isheen lafa onaa keessaa michuu ishee akka qabattee ol baatu kun eenyu jedhan hiriyoottan ishee jedhaa irra deebii dubbisatu isheen lafa onaa keessaa meejjera meeduuga irra jalqamaa kaasee boqonnaa 8:5 hin dubbiftaa sabni kun wajjin dubbifna obboleessa keenya ogeelaa isa leewwatina hiriyoonni ishee isheen lafa onaa keessaa michuu ishee akka qabattee ol baatu kun eenyu jedhan amma ingaa qoftan si eebbisu wanta kun sin argisiisa mata duree masaaratti akka ilaallu eewutu ishee wallaale meenatti maame wanta nama dubbise kuni namichi waan kana barreessee seera barreeffamaa yoo eddanii barreeffamni kun dogoggora qabaa jettu barreeffamni nama waa'ee barreeffamaa irratti namni hojjetu tokko kutaa kana yoo ilaale ija fooniitiin jechuudha dudduuba isaa yoo gallee fi yoo gaafa dubbise namichi kun dogoggoree barreesse maaliif eewutu ishee gaafataa jira irratti maa eewutu ishee gaafachaa jira maal ta'an wallaalanii gaafachaa jiru hiriyaan nama wallaala jedhee namni barreessu yoo dhibba waladii ta'e malee dubbii dhugaadhaaf dhugaantu hibbaataa waan jedhuun isinitti himu sagaleen amma tajaajilu kana akkan kanaan dura gaafa tajaajilu sagaleen laphee korratti dhufu yeroo kan gaafi keessa keenyatti dhangalaa utuu dubbifnuu dhaqee nu dhaabaa yookaan immoo keessa keenyatti dhangalaa utuu kadhannu garuu akka kanatti natti dhufne kun gurra korratti himbaata jedhu dhagee takkaanarra adda kanatti addaati gurra korratti himbaata kan jedhu argina dhagee booddee kutaa kanatti nuuf gurguruu karaatti baatuun beeku himbaataan jedhu garaagarummaa guddaan akka ta'u musliimota nima arraa kaasee garaagarummaa guddaan akka ta'u warra amananii fi namanne gidduutti ila himbaataan jechaa jiru mee iyyaati nam baa jedhame
Waa'ee macaafa kanaa gaafa qaabnu macaafa kana gaafa dubbifannu namoonni baay'een macaafa kana akka macaafa qulqulluutti yaadan macaafa nama dubbise kana akka macaafa qulqulluutti yaadan namoota tokko macaafa jaalalaa jedhanii dhiisan dhiiruma tokko dhalaa tokko gidduutti waa'ee jaalalaa ta'uudha jedhanii yaadu. Kanaatiif kaadhimaan warri keessuma warri canyaataan kaadhimaa wal kontiraataan kan isaan walii barreessan kutaa kana caqasa as keessaa baasanii walii barreessu. Walii barreessuun isaanii hin banne macaafichi garanattis garanattis hojjeta waan ta'eef garuu kan inni dubbatu kan inni caafamee fi waa'ee jaalala foonii duwwaa nutti muudhaan miti. Waa'ee macaafa kanaa namoonni baay'een ilaalcha gaddaa qabu. Macaafa nama dubbise kana waa'ee macaafa kanaa ilaalcha gaddaa qabu. Warri kaan macaafa weeddoo hojjetaa kana jaalala Solomoon nii fi sunaamitti yookaan isheedhaa fi Solomoon ishee jaallatee waa'ee ishee barreesse. Warri jedhan jiru warri jedhamu dargaggeessa Israa'el tokkoo fi warri nagaa jirtan dargaggeessa Israa'el tokkoo fi waa'ee dargaggeetti Israa'el tokko dubbatu jaalala duwwaa qaba warri jedhan jiru. Warri kaan immoo akkas jedhanii waa'ee macaafa kana lafa kaa'u. Macaafni kuni macaafa jaalala Waaqayyo saba Israa'el qabuu fi jaalala Waaqayyo fi jaalala Israa'el gidduu isa jiru. Walitti dhufeenya Waaqayyo Israa'el gidduu isa jiru warri jedhan jiru. Warri kaan immoo no isa iyyuu miti nu ilaallata. Amen jettanii. Nu ilaallata jaalala Kiristoosii fi waldaa kiristaanaa. Asna ilaallaa kan meeshaa isaati. Waldaa kiristaanaatii fi jaalala Kiristoos gidduu. Mee jaalala waldaa kiristaanaa fi Kiristoos gidduu jedhame. Jaalala as keessatti sin argitanii jaalala maal argitu? Jaalala dhugaa ta'e tokko argitu. Jaalala guutuu jedhame. Jaalala guutuu maaliif intalli kun dubartiin kun mucaan durbaa kutaa kana keessatti ishee jedhanii dubbatu kun boqonnaa tokko qaaftanii hamma boqonnaa 8 gaafa dubbatanii karaa ishee irra darbite karaa ishee irra darbite lama oolaa karaa ishee irra darbite rakkisa takkaayyuu michuu ishee dhumtu ishee balaaleffatu argitan dandageen irra deebi'a karaa ishee irra deemtu kun karaa ishee michuu ishee jettee deemte kuni baay'ee karaa rakkisaa baay'ee itti gadhisanii itti qoosanii waan baay'ee itti jedhanii guyyaa tokko maal jettee beektu balaaleffattee beektu waan michuu qoonatu beekaa itti utuu isinii galee maraattu Yesuusin utuu beeknume waan karaa nu dhumne karaa baay'ee rakkisaa karaa abdii nama kutachiisu dhaba jira waan baay'ee utuu gooftaa kanaan hin jenne ta'e karaa baay'ee waan argachuu dandeenyu ture garuu gooftaa kana dhiiseen godhu jenne ciniinnannee utuu irratti hin gaddin ammayyuu maal jechaa jirra ati jiraataadha. Nu guuteen jiru nutti toleen jiru maayyaala mana keenyatti waan baay'ee dirran kisaaraa baay'ee keessa jirra Yesuus jaalallee amanamaa. Kan akkas yoo sin jette namoota tokko hin gaddine ishee maal jette beektu waa'ee michuu ishee tapheessan michuun keessi gadee michuun keessi dhiisee dhanneesi gidduu sii galleetti jaarsummaatti sii baanee jaarsummaatti sii baaneeti lakkoo boqonnaa lama gaafa laaltanii lakkoofsa jaaqaftanii gaafa laaltanii jaarsummaatti sii baanee sii baafnaa sii dhiiseeraa dhanneesii kakaafnaa jennaan yaa durboota Israa'el jedhu. Dibbee rukuttanii iyyitanii michuu godhatanii na duraan kaasinaa sossobdanii itti waccanii kaasinaa inni gaafa ga'u waa inni gaafa ga'u ofiin beekee kaa yeroo isaatuun geenye malee haala kana keessatti na dhiisee miti gaafa guyyaan isaa ka'u akka borota collee utaalaa. Mata kana godhate aduutu fuula koo gurraachessee haalatu fuula koo balleessee jireenyatu fuula koo balleessee jireenyatu akkanna godhe malee ani bareedduudha. Meekka jedhame haalatu akkanna godhe malee jira. Ani bareedduudha fi jedhame. Maali yoo dhiirri ani bareedduudha fi jedhame yoo dhumti keessa ani bareedduudha jedhama fatiraaja. Waktu itu kamu tuh bikin sebenarnya terawatas. Sini kan namanya. Halat takkan nama boleh boleh. Abu nabu raja sebenarnya. Masih nama
keessa hojjechuut kan siraa hojjechuut nama hojjechuutu akkasina godhe malee ani bareedduudha. Mee warri dhiiraas deeffadhaati ani bareeddaadha ani bareedduudha waan barbaadan jettanii iyyitan irratti raajuudhaaf tokko lama sadi. Ani bareeddaadha. Ameen sinirratti haa ta'u. Ani bara koo keessatti waan tokko hin beeku. Nama tokko ana biratti yeroo lama sadii afur waaqayyo maal jedhee beektu si bareecha tunu jedhu nagee. Dhugaa waaqa jiraatan si bareecha jedhee akka jedhe nama sana tuni bareechuu nagee. Fuuluma foonii kana. Ergi nama kana jedhee nan deebi'a. Kanaaf ana maasii namaa keessa hojjechuu namaaf gugguufuu hojjechuu kan akkana godhe malee ani akkasiin turre akkasii sin tokko itti na yaade malee ani akkasiin turre haalata akkana godhe malee. Halat jireenya koo balleesse quality koo balleesse malee akkasuma jaalala wanto dhugaan sirriitti ma utuu isheen komatti argitanii maal turre ture biratti ma komatti irra turre hin qadeerii isa sokkeen meerree michuun kee jedhanii gaafatu meerree michuun kee michuu jettee odeessite oodi meerree jedhanii michuun kee isa deemu irratti maami. Me jalame wakasadi. Yesus. Me ono fundati jalame. Yesus. Ini semana yang mencubran kamu. Maje, Wnageelaa Maatiyoos bukan Yohanes bukan Nakus. Sadi kamar tadi, ani buyar rati kase. Garboda isini. Mana isini mana? Ni choda kodi isini. Ani garboda isini mana? Mana? Mi choda kodi isini. Isini mi choda kodi. Isinan jaalladhe ergaa biraan natti dhufaa namni sirriitti michoomisaa sirratti jabaatu jira. Amma sirra deemanii sirriitti michoomisaa sirratti jabaatu. Michooma duukaa wanta ta'u sirriitti hima. Waaqayyo keenya ani jedhame michoota koo garboota michoota koo utuu waan himin waanan godhaa isiniin galle malee michummaansa bu'aansaa yoo isinitti mee waan addunyaa kanatti taatu waan marta'u hunduma samaan godhee jira yoo dhuma michuusaa taate gara itti deemu michummaansaa fayyidaa guddaa qabaan siin jechaa jira. Kadhannaa keenya hin naga gaafa michummaa taatu gaafa michuusaa taatu biyyi kun gara isheen deemtu bartaa jire. Inni kan ofii godhatte deemu hin beeku. Ofii godhatte. Eesuma garatti waan waa'eetu boo'i wallaaltu gooftaa michuusaa taanaan sitti maan jire. Mee iyyaati nattima jedhame. Mee lafaa kaati warri kaa calma jedhaati Yesuus yaa michuu ko jedha hamma dhaadhee jedha. Amma san madhaa Yesuus makana jedhe. Maal hojjedhaa dabalaati hamma dhaati. Dabala jedhame maalo. Inni michuu keenya. Michummaasa firooma keen baay'isaa jedhu argaa mana keetan marmaala jedhu argaa Waaqayyo arra jedhe michuusaa si godhate abjuun kee kana booddee jireenya keessa argisiisaa jira. Hallelujah. Waaqayyo gurra kootti waa dubbataa jira. Namoota guyyaa irraati kaasee Waaqayyo abjuu keessa deebisutu jirti. Abjuu gurguddaa abjoochaa turtanii isinirraa dhaabbate arraa kaasee waan dubbatu michummaa miidhaansi michuu koote isin maal koo yoo mite anaan maal kooti malee michuu koote arraa kaasee garbicha isin jiru. Kanaaf kutaa kana keessatti maal jedhu waa'ee michuun kootti hin aretti. Garaa asirraa hojjetti ani michuu qabaan jetti. Inni utuu isin eeganii jiru. Rakkina keessatti ani michuu qabaan jetti. Mana namaa eegdi ani michuu qabaan jetti. Mana namaa keessatti ani michuu qabaan jetti. Dhagaa qabsee jiratti ani michuu qabaan jetti. Jireenyi tuufatee ani michuu qabaan. Michuun kee gummee lafa duwwaadha sin jiraachuu waaqarra yoo sin jiraachisaa. Yeroo kootu nan geessu malee macaaficha sana dhiisuu yaada.
kan isheen jettu keessaa boqonnaa lama gabalaaltanii sagalee michuu kooti gaararra utaadha. Kun sagalee michuu kootiiti. Kun maalodha? Kun sagalee maal kootiiti? Kunoo inni tullootarra in utaala. Kunoo inni gaarotarras in kaata. Michuun koo akka gurupheeti. Michuun koo akka gurupheeti. Akka ilmoo bosonuutis. Akka ilmoo bosonuutis. Ilaa inni kellaa mana keenyaa duuba in ijaajja. Ilaa inni kellaa mana keenya duuba in ijaajja. Qaawwa kellaatti maxxanee. Qaawwa kellaatti maxxanee. Karaa qaawwa manaa in ilaala. Karaa qaawwa manaa na ilaala. Michuun koo deebisee anatti hin dubbate. Michuun koo anatti hin dubbate. Yaa hiriyyee koo. Yaa hiriyyee koo. Miidhagduu koo. Miidhagduu koo. Ka'i na bira kottu. Kottu na bira ka'iiti na bira kottu. Amen. Hallelujah. Thank you. Kunoo amma ganni darbeera. Kunoo amma maal ta'eera? Ganni darbeera. Irraanaaf siin garaagara ittise darbeera. Amen. Bokkaan caameera sokkeeras. Bokkaan caameera sokkeeras. Daraaraan bakkee keessatti argameera. Daraaraan bakkee keessatti argameera. Yeroo weedduus ga'eera. Yeroo weedduu yeroo galataa. Amen. Meeqa jedhame yeroo galataa jedhame. Yeroo galataa. Faarsaa galataa jedhaa yaadu. Ila arraa kaastee yoo sagalee michuu keetti amante karaa beekamne galata faan kennite. Sagaleen gugees biyya keenya keessatti dhaga'ameera. Sagaleen gugee biyya keenya keessatti dhaga'ameera. Mukti harbuu ija godhachuu jalqabeera. Mukti harbuu ija godhachuu jalqabeera. Mukti wayniis daraareera. Mukti wayniis daraareera. Urgaa'eera. Urgaa'eera. Yaa hiriyyee koo miidhagduu koo ka'i na bira kottu. Yaa hiriyyee koo miidhagduu koo ka'i na bira kottu. Inni yaa gugee koo ishee. Inni yaa gugee koo. Ishee holqa dhagaa keessaa. Ishee holqa dhagaa keessaa. Yaa ishee dhoksaa bowwaa keessaa. Yaa ishee dhoksaa bowwaa keessa dhokattee holqa dhagaa keessa dhokattee yeroo si ka'e holqatti si gashee boollatti si gashee bowwaatti si gashee miidhagina kee dhoksee dhokattee jirtu naan jedhe jetti. Fuula kee na argisiisi. Fuula kee na argisiisi. Warri kaan dhimma ishee nuun qabanii fuula kee na argisiisi. Sagalee kees na dhageessisi. Maal sagalee kee? Sagaleen kee anatti hin tola. Sagaleen kee anatti hin tola. Fuulli kees anatti hin miidhaga. Fuulli kee anatti hin miidhaga. Hiriyoonni ishee moo? Hiriyoonni ishee moo jeesas dubbatu. Waangotaaf ilmaan waangotaa. Waangotaaf michuu ishee waan jedhu dhagaa hiriyoonni ishee waan jedhu dhagaa. Waangotaaf ilmaan waangotaa. Waangotaaf ilmaan waangotaa warra waynii keenya isa daraaraa. Warra waynii keenya isa daraaraa. Nu duraa balleessan qabi jedhan. Qabi jedhan. Jaalalleen koo kan kooti. Jaalalleen koo kan kooti. Anis kan jaalallee kootiiti. Anis kan jaalallee kootiiti. Inni daraaraa keessaa horii isaa in tiksa. Inni daraaraa keessaa horii isaa in tiksa. Yaa jaalallee koo. Yaa jaalallee koo. Utuu boruun hin baqaqin. Utuu boruun hin baqaqin. Aduunis utuu hin ba'in. Aduunis utuu hin ba'in. Akka kuruphee fiigii kottu. Akka kuruphee fiigii kottu. Akka ilmoo bosonuus fottoqaa gararraa utaali na bira ga'i. Akka ilmoo bosonuu. Fottoqaa gararraa utaali. Fottoqaa gararraa utaali. Dafi na bira ga'i. Amma inni kottu jedhee waamu maal jedhameetu inni horii isaa daraaraa sana keessatti uffataa. Horii isaa oolaa jedhamee isaan garuu maal jedhani waangoodha ilmaan waangoodha qaba jedhani. Maal gaa'ee akka jedhe bite kanallee ka'uu kan kooti anoo kan saati isin maaluma gashee anoo kan saati innoo kan kooti namoonni baay'een akka jedhanii atis kan kooti anis kan keeti nu lamaan homtuu gargar nu baasu raawwatee maal isin gashee maal isin gashee meeqa jedhame amma meeqa jedhame kan qabaate nama maaluma gashee dhaame anoo kan gooftaatedha gooftaanoo kan kooteedhaame nama maaltu gashee jedhame ameen jedha ayyaati yoosuu amma iseen rakkoo kana keessa isee waa'ee maalii haasofti beektu waa'ee garbummaa isaa haasofti amma intalli kun gumbuurri kan ture nagatee
isaa gaafa dubbatu dhaga'uun barbaadu. Nama jaallatan tokko maaliin beektu jechuudha. Nama tokko sirrii jaallatu yoo taatan yoo dhuma nama sana hin jaallatu taatanii namni hamaa nama sanaa sin biratti dubbatee dandeessanii baatan. Namoonni ta'an nama wajjin ta'anis nama amatanii isaan afaanis wajjin galu malee diina keessa waraana isaa. Michuu keessa fira keessa nama isin jaallatu maaliin beektu isin biran namni waa isaa akka dubbatu hin eeyyamtu. Hamma namoonni waa ishee balleessanii michuun kokonkoo ankansaa isin maal maggashee. Merki keessa mirgaa ol kaasaa. Anka Yesuus jedha. Yesuus kan koo jedha. Warra kan maaltu gashee jedhame. Akka amantii keessan isin ifatu. Michuun koo kan koo ankansaa. Meetti galagala harka qabaati. Michuu keetiif amananii jedhame. Dhiyaate amen jedha kan sirreetta. Gidduu isaanii galan. Natti nammeessina. Haguutuun guutin. Haa ta'u hin ta'in. Haa mijatu hin mijatin. Yesuus gooftaa. Yoo itti amante orraa baagaayyaa. Abbaan itti amane itti namanne jettan. Lafaa kaatanii tokko lama sadii asirra jiran deebitanii fi anis kansa innis kanko anis kansa Yesuus yaade innis kanko jechuun lama sadii jiran deebitanii wa'itu keessa keessanitti uumamu guyyaa irraati kaasa. Nanaan kiramu anis kansa siyaama jabeesse tokko lama sadii. Anis kansa innis kanko anis kansa innis kanko anis kansa innis kanko anis kansa innis kanko. Sheka maya innoba nabi yukan ke dingalama ana masagale kan kana isaw jindente ise kana inni ise wani tijetu qabdi inni wanje du qabdi bokonna jala ko so ko tinge se rogo jindemu daf bokonna jala Pokoknya Afrika singkese, ya lo kau jadi muda. Pokoknya aku kerja, aku buat wahai saya di jatega di saya kapal tersebut. Himmat of takera. Micu kau dengan jangan, micu kau berbat, mana dia? Isalah kara ni kan depan tu. Oh, fakar ni kan depan neraka sana dah betul. Neraka sana mana ayah si fakar ni kan depan neraka betul ni. Mas kadiala purara. Fakar ni depan ni kan jangan. Mana kena kan jangan, dunia kena kan jangan. Jiwa dari Islam kalau kita ada kasihnya cara. Micu jadi kesewamu, dah micu jadi kesewamu. Again set, gari itu fakkan gari terbau itu. Micu jadi kan, ugawamu itu gari tuhan. Tapi udah berukamu dulu. Sagari saberte. Itu fakkan orang fasa tu jelah. Wah itu fasa lah mana betul aja. Arakase, kaku masri. Wan masri. Pakai kaki segar. Fakkaatee tuntaan isuma sirrii. Kanaaf ergi darbe booddee kaatu lafa kaatu jaalallee koo michuu koo argitanii itti wattee gaafatte warri mandar eega maal godhan jira qabanii maal godhan jetti nama deessanii utuu isa barbaaddu madoofte malee isheen nama hojii wal loltee madoofte gooftaa michuu jaalallee namni sunu kota keessa kawalla asya tokko mala balam sunu kota kawalla na amana wana singe amana bala nama taake man ila halka ke sundan yesu har mi ke garin mane sunu kuma shaytan ya laba har ma ke kana ke se tudi terena ruga ije ke kesa wan durra ke bijana ma ke se terga ile no unatera no sabiana hikana rus kenya ile kawan ke Namsulu pun kita kawan, satu program apa yang podcast, satu program kawan, wala singgah le taran ke jauh lebih, yo sinuk tu bate, harga ke satu program kawan, satu program apa yang podcast, sinuk tu taran macam
Kanumate olikaasi maashakaadya. Gurika Yesuus dhagahu ta'e harka kee gurra kee isa si dhageenya irra kaawwan isa tokko olkaasi. Ija kee si dhagu yoo ta'e harka kee isa tokko irra kaawwan isa tokko olkaasi. Sheekya. Amma fayyadam jira. Maqaa Yesuusin fire. 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 Maqaa Yesuusin fire. Sheekaadia. Maqaa Yesuusin fire. Ina obbolee harma kee keessa waa ba'uudhaaf jedhu arga. Harma kee namni tokko harma kee garmalee si dhukkubaa jira dhiibee tokko immoo harma kee garmalee si dhukkubaa jira. Amma of keessaa dhabuudha. Hamma dabarsinaani oolaa diyaama. Waaqayyoon si fayyisuu barbaadu. Hamma dabarsinaan si fuudhaatti gochuudhaaf barbaadu. Teessee kaadiya. Maaliin argaa boofa gurraacha afaan qabu naasa hin dhagaa. Boofa gurraacha afaan qabu naasa kaanseeriin godhate hin godhu. Hin godhu. Hin godhu jedhu. Maqaa Yesuusin fayyaa. Boofti dhukkuba lammataa jiru kun waraanami. Waraanami. Fayyaa. 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 Dhiigni maqaa Yesuusin bukai. Guriin nageenya dhaga'i. Guriin nageenya dhaga'i. Harma keessaa bukai. Ija keessaa bukai. Guriin dhaga'i. Iji argi. Ila harka kee nama socho'e harka kee sochoosu miila kee sochoosu pirezidaantu argaa jira sochoosan maqaa sin jiriiti. Maqaa Yesuusin socho'e. Fayyaa. 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 Kadhachaa jira sheekaatiya. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Irrakaa barbaada dhukkuba keessa barbaada. Si'a tokko irrakaa barbaada. Deebisee kadhadha si'a tokko. Ifa jira dubbi kee keessa dhukkubu. Harma kee keessa ilaama mul'isu. Amma dabaraan kaasa sanatti godhu. Gooftaan si keessaa buqqisaa dabalu. Maqaa Yesuusin buqqaa. 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 Morma keessaa buqqaa. Harma keessaa buqqaa. Qaama irratti hiikoftee kan jirtu buqqaa. Dugdarraa buqqaa. Gadameessa keessaa buqqaa. Miilarraa buqqaa. Namoota sifachi dhaaftan baay'ee na dhibdu. Maashakaadoo. Fayyaa. Fayyaa. Barbaada. Shaakaatoo saaniya. Barbaada. Warra ofirraa dhabdan sochoosaa keessa na argisiisa. Loosaa ijaama. Maqaan keenya? Likkiisaan jedhama. Likkiisaan jedhama. Eessarraa dhufte? Shogoleedhaan. Shogoleedhaan dhufte. Maal si deemu? Mormi koo baay'ina dhukkubte ofirra hin galagalu ammasumatti narraa. Morma koo. Hin galagaltu? Hin galagalu. Dhugaadhaa kun? Dhugaa. Itti qaba isa laaliiti. Hin galagaltu turte? Hin galagalu ture. Dhugaadhaa kun? Dhugaa. Ammoo? Amma fayyeera baay'ee. Mee galagalu? Kunoo nan gaggaragala. Yoo maqaan kee? Zooditu. Eessaa dhufte? Kattaa. Eh? Kattaa. Maaltu ideen? Harma kun dhukkuba ture. Mucaa hoosisuu hin danda'u. Karaa harma kun dhukkuba, qoonqoo kun dhukkuba. Karaa qoonqoo kun dhukkuba, mataa kun dhukkuba. Mina dhukkuba na aamuchiisa. Guyyaa mayyuu uffata baay'ee yoon uffa'e malee taa'uu hin danda'u. Ishi. Siluma min uffayyuu shaarbii lama fitti xaxee nufe. Yoo siin kadhattanitti akka ibidda wayii kallattii mana akka ibidda wayii kallattii mana dhukkubu sanaatiin billisnatti jira achiin booda shurraabii kun akkasitti qaba'een ta'a ture. Maaliif? Waan si dhiitee si dhukkubu? Yootti bu'ee fiixa sana dhukkuba. Ishi. Amma garuu hin jiruure.
Injure. Kallattii makaanaan na dhukkuba asumaan ibiddi godhe. Waaqayyo waaqeffate jedhamu galanni ta'uu waaqayyo. Hallelujah. Amma qaban jiran. Wantoon jiru mataan koos asiin akka sibiilaanatti iyya muuziqaa bira taa'uu danda'u ture. Amma garuu Injure amma kun. Dhugaadha kun. Harma keessa meelaalme. Waan tokko hin jiru. Gooftaan afur qulqullumaan mul'ise maal mana jechaa ture harmi kee gara malee si dhukkuba sheekaanii alaaba harma kee kana keessatti dhiitee narga irra qaba dharka kee ina obboleetti harma kee keessaa waa ba'uudhaaf jedhu narga harma kee namni tokko harma kee gara malee si dhukkubaa jira dhiitee harma kee gara malee si dhukkubaa jira amma of keessaa dhabda maal narga boofa gurraacha afaan qabu naasa'u dhaga boofa gurraacha afaan qabu naasa kanseriin godhame hin godhu maqaa Yesuusiin fayyaa armaa fi morma jennee waaqai lamaan saara mute kaa waaqai fayyina jeebitaa seetu Maqaan kiyya Baqqalaa Addunyaa jedhama. eessanaa dhufte Aanaa Meettaa Roobitees obboleessa koo tokko bira dhufee hojiin barbaadaa ture. Achi bara 2008 yeroon yuunivarsiitii Haramaayyaattan baradha. Yeroo san lola wayii ture. Lola san keessa sa'aatii booda gara kilaasii deemnee turre. Achi yeroo gara kilaasii deemnu lola cimaatu ture. Yeroo san achi lola cimaatu ture. Lolichi sun baay'ee badaa ture. Achi keessa oduma dhaabannu mucaan hiriyaa kiyya tokko gara achi gara na fuuldura jira ture. Isaa wanti tokko oduma dubbachaa jirru xiqqoo akka wal loluu tokko taane. Achi waraqata wayii naannoo waraqata 20 ta'a waraqaa duwwaa jechuudha. Waraqaa qullaa tokko harkaa qaba ture. Isa natti as darbate gara kiyyatti. Gaafa natti as darbatu ija kiyya mirgaa kana keessa na dha'e. Ija mirgaa kana dha'e iji yeroo saniif na dhiigee ture. Achi naannoo torbee tokkootiif ija hin bananne ture. Achumaan baay'een mana yaalaa deemaa ture Hararitti faanaa barreeffamee ture. Achi naa fayyee ture. Iji sun yeroomaaf naa fayye malee kalariin ija kanaan arguu fi ija kanaan argu garaagarummaa qaba ture. Achi mana yaalaa deddeemee na dhukkuba na nyaata. Ganama obboleessa kee tokkotti yeroo fuula dhiqadhu nan himedheen ture. Hin beeksisa yoo amma iji kunii fi inni kun garaagarummaa xiqqoo hin qaba. Amma battalumatti yeroo kadhatamaa turetti iji kiyya kun dura na keessa deeme iji kunii fi kun fayyaan qabanii waan ija kiyya kana gaggaragashee ilaali na quuqa amma yeroo na kadhatamaa turetti kallattumaan an fayyee jechuudha. Amma wanta akkana dhukkubu kanas banadhee kanas cufee ilaalee wal qixan argaa jechuudha amma. Amma hojii wal qixan argaa. Waaqayyoof galata fidaa Eenyu keessa gatabaat. As kartama. Maal siite? Sila na ukkuba ture marrumaan koo kana dhaabachuun nan dandeenye yeroo faarfannaan faarfatamu. Bakka cinqamaan ture bas koo marrumaan koo deddeebi'ee na ukkubaa ture. Amma yeroo isin nu kadhattanitti yeroo masanaa kaasee bakka keessa kootti dhangala'ee amma fayyaa. Waan jedhama. Maal siidhan? Wanana ta'ee dur ture akkuma dubulbulii ta'eeti qaama koo keessa deemaa ture. Amma kadhadhaame warra cinaacha kana jedhanii na qoroxxumas baay'een taa'uchi man dadhabe.
kaane alaaba cinaacha kee keessaa magaalaa deettas garmalee si dhukkuba. Amma garuu immaan mane dhugaadha homtu hin jiru miilli kootis na nyaatu waaqayyoo faa galatu. Hin jiru kunoote dhugaadha jira hin jiru dhugaa. Sini betul nanti lah. Asma safara kanan turi. Amma mo mila kana kesa dura disim jadi mat iteba, ogadi iteba utimo. Nguracha, baki sagu guracha tha. Amma sakana turi amma mo gaya utimo kana tina darbe. Baka kana ti darbe kana roro sinar kaces kain anjetan kain ilalan turi. Amma garu jajjabacha njurun. Ammo. Na fayir. Njuru. Ugada. Makan ko Daawit Erbaasaan jedhama. Eessaa dhufte? Ara kiiloo irraa. Ara kiiloo maal si dareen? Arma koo kana keessatti dhiitoo itti na dhiitee ture. Amma eessa keerratti? Arma koo kana irratti. Eessa amma keerratti dhiitee ture? Eessi. Achi yeroo warri arma keessan keessaa meeshaan dhukkubu dhiitoo qabdanii harka keessa ol baasaa annaa jettanii sagalee achi dubbatanii harka ol kaasee. Akkasumatti qabadheen harka tokko akka tolkaa fadhee tuma taa'e. Akkumaan qabadhee jirutti utumaan qabadhee akkatti jiru iddoo isaatiin nan dhabe. Iddoo isaatiin dhabe? Dokterni operation ina fuda. Eu malan keti? Yohanes kennatiin jedhama. Eessa dhufte? Keellaarraa dhufe. Maal jireem? Asiin adhiitaa ture. Eessi. Gaafa kadhannaa godhannu gaafa qaqqabadhu. Amma meeqsi dhiita ture? Ji'a sadan tokko ta'eera. Ji'a sadii? Eessi. Amma gaafa qaqqabadhu hin jiru. Dhugaadhaa kun? Dhugaadha. Hin jiru deemaniiti? Hin jiru. Mee qaban? Hin jiru. Dhugaadhaa kun? Mee waaqayyoon beekamudha. Yo malan ke? Lammeessaa Dirribaan jedhama. Eessaa dhufte? Addis Ababa Yuunivarsiitii irraan dhufe. Eessi. Dura akka ba'aa wayii baadheetan sombi koo na miidhame. Sababii kanaan kilinikni yuunivarsiitii riiferii naa barreessee Asiraawuleetti hospitaaliitti achitti dhiiga koo fi fincaan koo fuudhanii ilaalaniitu fayyaadha naan jedhanii anaan baay'ee na dhukkuba somba koo na waraana saniin torbe darbe keessa biyya deeme ogeessa laalchifnaan somba keetu sababii ba'aa xiqqoo wayii baatteef si miidhame naan jedhe kanaaf waa gochuun danda'u dheetan kilaasii gubeetan har'a dhufe har'a mootummaan kadhachaa jirruuti harka keessan ol qabaannaan iddoo sana qabadhe harka koonnaan ol qabu iddoo sana dhaannaan onnee baay'ee natti dabale sanumaan booda dhaannaan onnee kolaafaa dhufe kanumaan ofirraa dhabe yennaa sana baay'ee na waraanan naan taa'u sababii kanaan amma immoo na of keessaan dhabe dhugaa waaqayyooti. Sulultarraan dhufe. Maal si dareen? Gara teessuma koo kanarratti dhiiteetu yeroo mana fincaanii dhaqu baay'ee na rakkisa ture. Yonnaan taa'usee na dhufu. Yonnaan taa'usee na dhufu. Siloloo dhufte dhiitaa? Dhiitaadha. Sabooddee harka keessan irra kadhadhaa yeroo isin jettanitti harka koo irra kaayetan nan kadhadhee socho'uu hin danda'u ture jechuun iddoo dhaabadhutti na nyaata ture. Sana booddee ofirraan nabee. Amma jiru reessu? Hin jiru. Kintaarota sun jiru? Hin jiru. Dhiirri sun hin jiru? Oomallee hin jiru. Maal jettu nama waaqayyoon? Kalee koo mirgaatu baay'ee humnaa olii na waraanaa na dhaata akka wanta waa irra kaameeru wayitti waan waa baadhu wayitti keessa kooti natti dhagaa amma yeroo warri kaleen keessan baay'ee sun nukkubattanii natti dhagaame waa akka na qabbaneessuu wayii ta'e qaqqabee laalee naan silaa itti bu'uu miti giddiin deemee dhufe socho'uu hin danda'u gaafa qaqqabee laalu amma immoo hin jiru. Itu misal, injuru, Indian tamu sih deh, macam itu juga. Kamu makan ke?
Yashiragasa. Maal si Meela koo kana na dhukkuba ture. Dhukkuba tamii. Ganna keessa tunujitii galuu kufe. Erga siyaasi baay'isee jilba koo kana na dhukkuba. Amma yeroo waaqeffatamullee ol utaalee waaqeffachuu dadhabee dhaabadhee waaqeffataa ture. Amma akkasiin nama kadhattanii asii akkana godhe ilaalee sirriitti naa fayyina itti dhagaa. Injiru. Dhugaadha. Meeshaa tolchi. Yoos kanniisa. Naannoo Abilee keessatti fakkaatu tureera. Amma bakka fayyeera waan tokko. Dhugaadha. Utaaluun eessa eeguutu sila dhabu? Eedhaan utaalu. Maqaan koo Damis Geetaan jedhama. Eessarraa dhufte? Asuma Kattaanirraa dhufe. Tokkoffaa onnee baay'ee gara waggaa tokkoo baay'ee na dhukkuba ture. Onnees dhukkuba ture? Eeyyee. Yeroo hundumaa asitti nan dhufaan irree amantiitiin dhiyoodha Ortodoksiin ture. Amma cuuphaa barachaan jira yeroo kanarratti asumatti jechuudha. Iddoon dhufee immoo paaster Niftaalamii warri sin dhukkubu irra harka keessan irra kaawwadhaa bakka sin dhukkubu irraa jedhan nu kadhatu. Kalee gara waggaa tokko na dhukkube. Kalee sin dhukkuba ture? Taa'uu hin danda'u, dhaabachuus hin danda'u, karaa cinaachoo kana ciiseenis yeroo dheeraa ciisuu hin danda'u. Turuu hin danda'u. Baay'ee na dhiba ture. Amma garuu iddasiitii fayyeen amma waan tokko hin jiru fayyeera. Fayyeera waan tokko hin jiru amma quuqaan qabu. Waan tokko amma waan tokko dhibee hin qabu quuqaan qabu amma. Akka barbaadeen ta'a, akka barbaadeen ciisaa, akka barbaadeen taa'ee tura, dhaabadheenas nan tura. Waan tokko dhibee hin qabu amma. Waan kaleessa dhiingadee sirratti argamu hundumtuu dhiibdee boodee ilaaltee ta'e jechuudha. Eeyyee. Fayyinni keenya kanaa. Eeyyeen. Gooftaan sina bitaa malee. Inni lammaffaan immoo asmii baay'ee na dhukkuba saayinesii. Asmii si dhukkuba ture? Eeyyee. Hikimnaa yeroo dheeraa nan marmaara. Yeroo hikimnaa deemu mana yaalaa. Alaarjikii naan jedhu qoricharraa gaaf tokko leeyyaameen hin beeku. Inuma fudha. Qorichuma fudhatta qorichumaan ta'es? Qorichumaan hin ta'a. Ammam sira tureera? Gara waggaa 10 narra tureera. Waggaa 10 faasii si dhukkube? Eeyyee. Baay'ee narra tureera. Baay'ee tasaqaayyaan ture. Foolii gaariis foolii yeraas kan qabu bira darbuus baay'een rakkadhaan ture. Garuu amma baay'ee fayyeera. Waan tokko na keessa hin jiru nan qufaayisu nan baay'een na kan akkana ture kokkee kanarraa akkasii liqimsaa kanarraa kanarra kaawwadheen kokkee kanarraa yeroo isaan kadhatanii nu kadhatanii yeroo paasterii asii lafa sin dhukkubura keessan kaadhaa jedhan eeyyeen ati as keemmoo irra keewwadha irraan keewwadha እና አመ ፈየም ቢልሰበኤራ አመ ዋን ተኮ ረኮ ይንቀም አመ ፎቶ ጋን ዟን ሲታግ ጂብሲሳ ጅቡሲ ውስጥ ነው ዋን ተኮ በቃ አመ ዋን ነጥ ደጋሙ እንጅሩ ዋን ይዩ ፍረንዳ ይዩ ካለ ያሰለው